biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa qonnaan bultoota adda duree godina Shawaa Bahaa fi magaalaa Adaamaatiif leenjii intarpruunarshippii guyyoota 3 kennaa ture xumure. Leenjichi qote bultoota adda duree ta'aniif guyyoota 3 kennamaa kan ture yoo ta'u, qonnaan bultoonni kunneen yaadama haaraan oomisha qulqullina qabu oomishanii akka ofii fi biyya jijjiiraniif ta'uun ibsameera. Bulchaan bulchiinsaa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo leenjii kanarratti argamuun qote bulaan keenya leenjii argataa ture fi muuxannoo hojii qabaniin walitti dabalanii akka ce'aniif jedhan. Hojii baay'ee rakkisaa ta'e keessa teessanii oomishtanii jirtu, kan oomishtan qusattanii ceetanii as geettanii jirtu. Amma leenjiin kun isinii dabalame. Tokkoffaa oomisha qulqullina qabu, baay'ina qabu akka oomishuu danda'u, waan oomishisan immoo akka qusachuu danda'u, waan qusatisan immoo deebisee karaa hojii beekuutiin invest gochuu akka danda'uuf karoora baheen kan hoogganamaa jiru jechuudha. Kanas karooraan hoogganamuu fi carraa gaarii naannoo keenyaa qabnutti fayyadamnee hojjechuun oomisha qulqullinaa fi baay'ina qabu kan gabaaf dorgomaa ta'e dhiyeessuu akka qabnutti hojjechuu qabna jechuun kallattii hojii fuulduraa akeekanii oomisha biyya keessatti oomishnu kan biyya alaatii galu bakka buusuufis cichinee hojjechuu qabna jedhan obbo Abbaabbuun. Kana boodas kaka'umsaan bal'inaan amala akkasii horachuu dandeenya, fagoo deemuu dandeenya inni ilaalla. Inni biraa oomishni isin oomishtan oomisha qulqullina qabu ta'uu qaba. Dorgomaa ta'uuf gabaa keessatti. Wanni oomishtan kun waan qabatanii gabaa baatanidha. Gabaa keessatti oomisha gosa hedduutu jira. Qulqullina kan qabu, baay'ina kan qabu, kan gatii irratti garaagarummaa qabu, kan namni baay'een barbaadu. Kanaaf waan akkasii kana keessa seenneeti gabaa bal'aa kana keessa seenneeti oomisha keenya gurguran. Kanaaf jecha oomishni isin oomishtan baay'ee qulqullina kan qabu yoo ta'e gabaa keessatti cabsitanii seenuu dandeessu jechuudha. Qulqullina irratti baay'ee cimnee hojjechuun barbaachisaadha. Hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa xumura leenjii marsaa duraa kanarratti argamuun akka jedhanitti mootummaa jijjiiramaan milkaa'inni guddaan dhufe keessaa tokko xiyyeeffannoo qonnaan bulaaf kennameedha jedhan. Amma garuu diinagdee damdanees mirkaneessuuf mootummaan keenya imaammata baasee isa keessatti gaheen qonnaa guddachaa akka deemu qonnaan bulaan keenya horsiisee bulaan keenyas isa keessatti diinagdeensaa jijjiiramaa fooyya'aa akka deemu kanaanis badhaadhina hawwinu bira gahuu akka qabnu isa gochuuf immoo intarpirinaroota yaada qaban hojii uumuu danda'an oomisha dabaluu danda'an oomishtummaa guddisuu danda'an baay'inaan horachuu qabna. Keessaayyuu qonnaan bulaa keessaa horsiisee bulaa keessaa jechuun hojii gurguddaa kanaan dura yaadamee hin beekne hojjechuu irratti argamna. Kanaanis mootummaan imaammata baasee qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan keenya fooyya'ee akka jijjiiramuu fi badhaadhina hawwamuu bira akka gahamuuf dinagdee damdameessa mirkaneessuuf intarpruunaroota yaada qabanii fi hojii uumuu danda'an kutaalee hawaasaa adda addaarraa namoota miliyoona 4.4 ol leenjisuuf hojjechaa jira jedhan. Kanaaf jedhan obbo Eebbaan hojii biyya jijjiiruu fi addunyaaf fakkeenya ta'u kana itti fufsiisuuf fiignee hojjechuu qabna. Giddugalli baadiyyaa hundi magaalomee industirii babal'isuun oomisha keenya walitti hiinee ammayyeessuun oomishuuf kutannoon hojjechuu qabna jechuun dhaaman. Kun kaayyoon isaanii guddaan qonnaa fi misooma baadiyyaa qonna jiruu fi misooma magaalaa walitti hiinee lafas namas keenyas magaalomsuudhaaf jenneeti. Kana kaayyoon isaa guddaan. Qonnaan bultoonni leenjicha fudhatan tokkos hubannoo fi beekumsa leenjicharraa argatan gara gocha qabatamaatti jijjiiruun oomishaa fi oomishtummaa isaanii dabaluuf cichanii hojjechuuf qophii ta'uu dubbatan. Ana Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa irraayyee yoo walga'iin kennallee akkaatuma qonna keenya ittiin fooyyessinee gara industiriititti akka ceenu kan nu barsiisaa turanii akkaataa ittiin fooyyofnu hunda barannee gallee jirra. Gallee ogii jennee immoo hojiitti jijjiiruuf qophiidha. Magaalaa Adaamaatti irraa dhufe guyyaa kana sadeen kan baranne waa'ee qonnaa fi daldalli tokko ta'uu fi karooraan hoogganamnee akkamitti akka hojjechuu dandeenyu, akkamitti qabeenya keenya to'achuu akka dandeenyu, baasiif kisaaraa keenya akkamitti akka beekuu dandeenyu.